jetta jettu sanitti inni laal adda lafti dhiitee bariituun gisee siree irra baane inni dhaabateetu mana eega akka farda qaalluu jechuudha. Farda qaalluu ni beektaa miti amma farda qaalluu akka hundaa. Fardi qaalluu yeroo hundaa gandumatitti gortee buna dhudhu sanitti gora sifaan. Gandumatitti gortee buna dhudhu sanitti. Amma kun jechuudha maal godha sitti fakkaate si baratee miti ciiseetumaan si eegaa jechuudha. Agadi sochooftutti hin socho'u. Laala obboleetti maalaan guyyaa tokko dhibamuu mala dadhabuu mala. In carrasin. Inde? Wallahi. Ani maa kana barsiisuudhaaf. Abjuu na keessa balleessite akkamana abjuu dhiiraa qabu tama hafte san ujulla na keessa. Osootuma qullaa bira deemee huu yaadatu wanti kisi waa tokko hin beeku. Ana barate eessaa yaadata. Kanuma beeku fedha diyaadho. Amma faraqatti haasoo hin agadaa badaa. Amma faraqatti haasoo hin agadaa badaa. Amma isin walumaa galatti isin lachuu yaadna keessan nama isin dura leenjii olittis gadittis labbattis achittis kana barbaadan naa galee jira. Ka isin waan takkatti himne ka ifi birraa beekuu barbaadan walii galee jirra ana makara hundattuu faamu. Kunigaa akka ati feetu akka inni fedhu san yoo ati hin taaneef si dhiisee deema. Laal nin fitaddaa obsi mallee obsi. Akka inni san si dura beeku inni kun amma si duratti karaa hunda leenji'ee jira. Akka fedhu san yoo sirraa dhabe si gatee deemuudhaaf. Daqiiqaa takka obsa siifin kannu obsaa siifin qabu dhagaa kuni ammoo haduboo waan akka si dura waan takka hin beekne kuni si malee namni biraa humaa takka hin qabu beekaa suma qofaa dhala beekaa suma qofaatu kana tola beekaa isa kana laalaati ubumaan itti ergatta laal dafee siifii de waan fidus achi dhaqee waa fuudhi. Warabbil kaaba ani fedhu san ani wallahi sin fedhu afar biitu wallahi fedhu ani dafee fide. Agi waan hunda dafee fitaa beekee akka dafee fiigee fixee fidee si fidu san. No, Munira sirriin jirtu wallahi. Allah saleetii hin fedhan. Dantaatee saree isin jiruu bareedduu taa'uun barbaadani. Dantaatee saree ana fuuraan baafachuu fedha nama guddaadha. Tuni hoolaadha hoolaa nama hoolaa jedhata gisee ammarga hidhe. Hoolaa yeroo ammarga hidhe bichaa deemtee marga deeddu laala galatoomee beekti. Itti qal'aalle jedhe. Dantaatee sinii akka akkasii. Dantaatee saree. Qal'ee akkasii nurraan ijaan ogo. No. Ana malaali abbaa manaa kiyya jechuudha. Abbaa manaa jaarsi an barbaadu. Kama wal carrafachiifnu bakka wal carrafachiifnu kama karaa wal garsiifnu suma sani malee abdataa kiyya kottu asiin bahi kottu asiin deemi gaafa ani hin jiru itirra sireen teenna qabbanoofte. Ijaan beekuu qabaa. Yaa mishaan indi ijaan beekuu qaba mindin noon. Habiibti sun bar gaafa atin jirra sireen tee qorritee bar. Lak bakka. Sireeti barsan gaafa atin jirre ani maalitti godhadha yaa Muniiraatiyya. Koosoo isa bira jiru sheexan dadhee inni barraa nakaasa maalitti godhaan maradhe. Sambar osoo wal dantaatee fudhachuun feetoti. Akkasii dalaguun feetu mana keessa. La. Amma abjumaan inni nuyyuu gisee siree irra bahee jedhe akkasii sun maal godha beektaa akkasii sun abju giseen siree irra bahee abjuu kana lana beeku bar daa'ima jechuudha bar maal yaa Muniirati yaa rabbi jedhiti jireenya keenya rabbi jennattu taate. Ani bar waan ofii dhagi osuma hin jalqabin osootin dhufin duratti hime wahuma kana maqaan dhahin jedheen osootin dhuftee maqaa irratti hin dhaqqabin jechuudha. Inuma xiqquma takka yaaddu. Isin hundinuu if dadhabtoota isin lachuutu shakartoota isin lachuutu nama gadi oli beeku feetanii. Kana yoo barsiisanoo miskiina rabbi qabumaan beekne kana. Doktor Absee Hasan Abdurree kayyettu kun bakkila kana bayi wal'aansa si barbaachisa siyyuu maaltu doktora si godhee miti doktora Harree. Ganaa wal'aan namtaatu. Doktora ofiin jedha bara bomboliinaan kun. Nuyi doktora ofii keenyaatti ta'uu barbaanna ammoo inni abaa. Siyyuu nama si yaalu barbaachisa maaltu doktora si godhe faasi. Ijoollee xixiqqoo shirooppii obaasaa ganda keessa deemee doktora ofiin jedha. Kana yoo daabbasan akkanuma bu'aa barii lama jala. Astaghfirullah. Kajaartii ofiitti iyyuu marfee eessa waraananii eessa dhiisanii hin beekne. Ani wallahi dhiifama naa godhaa dhiironni wallahi. Qorqoorroo manaa kan akka sheekaroo been baane bakka itti dhooftan warri hin beekne zim jettaniitumaan dhooftan.
quxurimee gatti dhayanii quxurimee gadhiisanii kan beekne sim jettaniit maal dhooftanii Haadha baatee dhaga akkuma wayii maal fakkaatti jettan na ajaa'iba wallaahi. Fataadhin ofirraa Haadha ta'a. baatee dhaga wayii sitti himaa. Baabisirri. Okay, dhaggeeffadhu haadha baatee wayii sitti himaa. Gurbaan tokko gandawwan keenya kana ka'ee fuudhe. Isii dura takka dhala arkeen beeku beekte. Isiin isa dura leenjitee jirti. Guyyaa isaa duraati beekte. Guyyaa namaa duraa kana nuti akka aadaa Oromootti namni dubrummaa qabdii dhiiroo maal ijee nama dhaggeeffata. Hindi ollaan dhaggeeffatee beekte. Ka'ee bira dhaqee beekta. Durummaa tasii dhaggeeffata malee gaafa duraa santa isaa dhaggeeffate. Namni hamma isii dhafa dhaggeeffata malee dubbiin karasa jijjiiramu ta'e isii dhageeka. Amma Wallahi baadiyyaa sadii barnoota. Takkaan agarree beekte inni ni boo'ee duba ni boo'ee ni boo'ee. Guyyaa sana argee beekte. Aboo maal taate usire. Akkasi ganama beerri gaddaa akka jedheen santa jaarsa kee godhatamaa oo'aa. Nuti si oo'aa seene. Nuti si Ana oo'aa madeen gaddiitan wallaahi narra jedhani amma madeen gaddiitan. ittiin himu jira osoo fitan daate haasawa bikka malee si horramiti obsiree santi jaarsa kee maa oo'aa jedhin eedaluun ituma deebi'aa inni numa iyya eedaluun numa iyya saboo yaa jaraati numa ija galgaluu hai Abbootu wal fakkeessitee nurraa jijjiiree haasaa kana. maaliif oo'aa jennaani aboo jettee galgala kana namni ollaana jeje jaarsa kee kuusoo jira funii oo'oo naan jani akkanatti natti noo'in jetteen garaa ayyee jeen waan immoo karaa iyya hoo ani immoo waan namni kiyyaa keessi ni ju'aa isheen ogguu eegalee ni jessi gata ajee beetaa ni oo'a siin jaani ni boo'a siin jaani itti jira bareefi oo'icha jira. Sanumatu sammuu keessa jira. No laali amma kakkasiisan maal goota beektaa kakkasiisan geexinatumaaf achi keetta geexannatumaaf jaarsumaa waliin mana galtee haa jedhan achuma keettee dhiifta osoma inni mana jiru alumaa ala keessa janattee qopheeffattee veelloo bitattee waa hunda qopheeffattee mana kan kee harattee waa hunda xumurattee kaateeti osoma inni naa waliin jirti dhugaa akkaan guyyaa akkana sarkii kan korra argame jettee xalayaa ergitaaf. Allah. Bu'uun guyyaa sammoo guyyaan duraa san. Bakka. Boo'icha gaafa duraa gaafa yeroo gara siree deemtu bootu san hadha boo'i jettaan. Alo darra caalaa haadha faatee tana kafalchiiste. Oo'icha noo'in jetteeni hin boo'in jetteetti himte. Egguu eegale hoggus yaadate ta'e jeen boo mana gandi kunkunoonni boo'ee siin jaani itti jira bareede. Isa deebiin jedhe malee. Jaani wi. Wallahi boo'icha gaafa duraa boo'aa turte san jettaan. Hadha boo'i jettaan. Tu. Bas. Waan anaanaa kennite san abbaa kiyyaa fi haadha kiyyaa kenni jedhe sanii baru. Bakka maal goota maal matu isaa waliin achi deemii as deemii garas deemii maaltu si cinqe yaa habiibi si boochisa na boochisa boocha kaleessa boo'aa turte sani. Maammadoo lagayyuu seenee gaara meeqa bahee addunyaa gurraatti bidiimtu harka kana dhiisaati. Nama galata nama Habiibi barkuuni Maammadoo nama tulluu hedduu bahee kun. Yaa muniira ta'e ligidaayaan ni jira amma ligidaayaan tokko ayinaa ni jira garuu Maammadoon tulluu hedduu bahee kun yoo ati achi deemte sii beeka yoo ati as deebite sii beeka yoo ati hirriba boqoo gara naati ciibtee jiraattee kaatee jettee akkana galabbatamte sii beeka yoo ati akkana garagalte sii beeka yoo ati akkana garagalte sii beeka. Bakka. Yoo ati harka fuutee irra kaayatte sii beeka. Yoo ati fuutee luka irra kaayatte sii beeka. Yoo ati nyaata digde sii beeka. Gariin Kuni jechuudha. Abdaan mataa paastaadha. Kootu haati haaromsi ka jettu kuni maannaa beekan jedhaa bar maannaa Waa takka. Intiriirrattee amuummattee. ka deebite sanuyyuu jechuudha hin jira miti akka alaatii geen jechuudha gooruu hoolotii keessaa dhufe. Siree matana koree lukaa hin qorraa harkaa hin qorraa. Gidee gideenni akkana darga sirra taate waan cabbii wayii asiin sirra gaddeemte wayii si fakkaatti.
Wanti qabu nageessa fatayyuu. Akka na dhibe haadha faatee mana haadha isaan jiru karumaan inni karjuu sammaali bakka sirrafa kariin sammaali kurri isaan sammaali lubbu mana haadha isaa rafutti hin jiru kurri isaa sammaali kurri osoo ati dhageessu dhiirti kasatti juu sammaali maali kurri isaan san mana haadha isaa rafutti adadu manni jedhu sooftii afaan itti dabalta. Ammallee afur bakka sooftii itti dabalta. Kiisha sifaara mataa karrooti ala kaya. Cuma darbe Bala gurraacha biddeetti maqee usul. Bas adadu manni sooftii dabalta. Yenna sooftii. Bas cimgoota cuftee ofirraa rafta. Rakkoon qabu kasanii ka huursinsaa rakkoon qabu dubartiin nuti huursitu jirti. Ka huursinsaa rakkoon qabu akkitti ofirraa cuftu jira. Yookaan ammoo nama akkasii huursusan maal goota sitti fakkaate? Fincaan kiyya lafaanitti isaa qottora. San maal goota sitti fakkaate waan biraa hin gootu akkasii huursusan maal goota garaa isaa lafa gaggalabatta. Wallaahi garaa lafa galabaxame taanaan huursu. Ammallee dhiira takkatu jira. Dhiira gizee ati quba caafii qabdee jette laal. Waa hunda tanattamtee haasu. Waan godhaa wali sana haasaa. Quba isaa kana caafii abba guddaa isaa kana faqeensaa kana argitee miti. Isaa fi quba moggee kana akkanuma susukkumta gizeen ni dhi'uuf nyaachuu eega dirriba keessaa ka'ee gizeen jedhu. Akkanuma susukkumta akkanuma susukkumta. Abba guddaa kana zeetuuna qubarra buufattee akkanuma susukkumta hedhiftee. Habibti ilaali akka waani mortuu wayii dhattee mortuun si himte kana waa hunda hima. Waa hunda jechuudha. Inshallah rabbiin ittiin naa gahu malee akkamitti akka. Nama jala jiru laal nama qomantii baddu bareedu buloog nu jalaa godhi buloog.